أنا كابي أكو مرجع جرتان كدي علي أجلس مجاهنا جتورا علي سن فورمات إن كابو دورتون نيلي مالي فكا hojii akkanaa akka raawwatan dhiironni illee maaliif hojii akkanaa akka raawwatan dhugaana baay'eetu kun galaan jirus waan hedduutu akka nama gaddisiisuu fi waan baay'ee akka garaa nama nyaatudha jechuudha. Bichaa waaqayyo lubbuun isaaniif haa kennu dubartoota fillee dhiirota fillee jechuudha. Baay'ee akka qalbii nama cabsa viidiyoon kun isa dhugaa dubbachuudha fi ani baay'ee tokkoon gadde akka nama tokkootitti hedduutu akka nama gaddisiisa jechuudha. Ashama harka fuuni hordoftoota masiyarsitu. Jirra jirtuu bakka jirtetti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun gara maatii kootti dabalamaa warroonni maatii kootti taatanii naaf dhufaartan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa viidiyoo lama walitti deebinee jirra turtiin keessan hanga dhumaatitti na waliin haa ta'uun isiniin jedha. Egaa viidiyoo kana akkuma jalqaba irratti argitanidha. Dhugaa waan hedduu akka qalbii nama cabsuudha isa dhugaa dubbachuudha fi nama yeroo ammaa kana keessatti amanuudhaaf illee baay'ee tokko ulfaata eenyus eenyu amanee eenyu waliin akka jiraatu baay'ee tokko biraa nama aggaabaa jechuudha. Erga hiriyyaan ofii akkas nama godhuu erga jaalalleen ofii boru bultii na waliin ijaarratee karaa fagoo waliin deemnaa ilmoo waliin argannaa waa hedduu jedhamee namni yaadamu gaafa haala kanaan nama kaadu dhugaa hedduutu akka garaa nama nyaata jechuudha. Eenyus amananii akkamittis nama amananiitu nama waliin jiraatan namni nama malee jiraachuu hin danda'u. Hiriyyaas malee hiriyyaan nama barbaachisti hiriyyaan dubartiis garuu yoo hiriyyaan ofii nama duuba garagaltee kidatii namarratti falsamtee eenyutu eenyu amana. Akkamittis nama amananii waliin jiraachuu danda'an dhugaanii baay'ee akka garaana nyaata jechuudha. Dubartoonnis maaliif akka wanta namni qabe itti bareechuuf itti mi'eechuu kanaan galuu dhabe jechuudha. Dubartiin keenyas bara kana dhiirota siingilii ta'anii dhiisanii dhiirota jaalallee qaban yookiin bultii qabaatan malee nama biroo iji isaanii arguu didee jira jechuudha. Ija keessan galaxxi godhaati dhiira siingilii barbaada. Maal jechuudha dhiira qabame dhiira hiriyyaa keetii abbaa manaa hiriyyaa keetii jaalallee hiriyyaa keetii jaalachuun maaliif barbaachise suma dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Iji arguuf itti fakkaata dhiironni siingilii meeqatu jaalallee malee taa'aa jira. Maaf deebilee walirratti deemanii jiru baala sun walumaa dubbachuudha. Deebilee malee siingilii barbaadan yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. Kanaaf amma maaltu ishee irratti adda raabsise isa dhugaa dubbachuudha fi dhiironni illee jechuudha. Kuni jireenya namaati jireenya namaa balleessuu ta'a jechuudha. Haadha dubartiin kun nama kana amanteetu jaalallee kooti abbaa manaa koo boruu jettee isa waliin jiraachaa jirti jechuudha. Hiriyyaa ishee waliin garuu inni duubatti waan biroo raawwata jechuudha. Osoo akka tasaa amma viidiyoo kana osoo isaan karaarra deemanuu warroonni yuutuubaroota viidiyoo isaa waraabanii citii isaanii gabbaate jechuudha. Meeqatu haala kanaan dhokatee jiraachaa jira. Meeqatu haala kanaan jaalallee hiriyyaa ishee jaalatee waliin jiraachaa jira. Booda inni sababa isheerraa barbaadee ishee sanniisee kan biroo jaalata jechuudha. Isheen garuu hin beektu kana. Idimee ishee yeroo ishee isa waliin guutee jechuudha. Booda inni ishee gatee kan gara biraa dubartii biraa bira deema jechuudha. Dubartoonnis nama dhiira si gatee ishee gatee si bira dhufe tokko boru si gatee hiriyyaa ta'e bira deema jechuudha. Kan hiriyyaa keef hin ta'in siif ta'uu hin danda'u. Kanaafi hanga fedheeyyuu yoo ta'e namni suni ofii isaatii si barbaadee si jaalachuu barbaada yoo ta'eyyuu jechuudha. Ati irraa fagaachuu qabda hiriyyaa ta'e beeksisuu qabda. Maaliif gocha inni godhu kana dhugumaan dhugaatti hiriyyaa ta'e ni jaalatta ni amanta. Ni yaaddaaf yoo ta'e dhugaa jirtu beeksisuu qabda. Dhoksitee sobdee waliin jiraachuu irra jechuudha. Isa dhugaa baay'ee akka garaa nama nyaata jechuudha. Amma ijoolleen kun osoo karaa irra deemanuu itti bilbili hiriyyaa kee hangam siif amanamaadha jedhanii yeroo isheen itti bilbiltu wal argina dhugaa jettuun ishee jedheen jechuudha. Ishee hiriyyaa ishee tanaan jechuudha. Ishee jaalallee ishee amma ari'aa jirtu kanaan jechuudha. Ishee tanaan immootu amma hojiirra jira naaf hin mijatu jedheen jechuudha. Jedheetu bilbila ishee irratti cufe jechuudha. Ishee tanaan garuu wal agarra jedhe deebisee ishee tanarratti illee bilbilaa ture jechuudha. Kanaafi kun jaalala jettuure amma yeroo ammaa kana keessatti. Akkamitti dhiirri onnee lama qabaata yenee fiqir yenee waddi yenee karameela yenee chookoleettiidhaan sana garuu jechuudha. Kulaalitii anjetee maal jechuudha jecha akkana jecha afaan soowwan dhiironni maaliif akka tooftaa ittiin dubartoota attaalaluu isiniif kennibchaan hin beeku. Arrabni keessan damma jechuudha. Dhugaa soodaan isinirraan beekamu. Inni rabbiin akkanatti isin aggaalla xoomalee jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf
baay'ee nama aarsa. Amma ariitee uummata akka faayidaa irraa buustu bara mucaan kun dhiisa inni bakka inni maqaa ishee waliin jira afaan inni ishee sooba malee afaan widdeetiyya maaliitiyya fiqireetiyya maaliitiyya jedhan malee inni ishee jaalachaa hin turu jechuudha. Inni isa waliin jira ishee kanaaf boodaa hin qabu. Isheen garuu isaaf jettee jiraachaa jirti jechuudha. Innaa dubartoonni keenya illee dhiironni siingiliin osoo jiranuu dhiirota jaalallee qabutti hin deemna. Dhaamsa kiyyaadha kun jechuudha. Maal siingilii eenyu haa jaaladhu isin kan dabilii irratti deemtaniif iyyuu. Baay'eetu jira bara dubartoonni illee dhiironni illee jechuudha. Maafi dhagarreeni isuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Kan isaa isheedhaaf hin ta'in siif hin ta'u borus illee akkasumas godha jechuudha. Atas bor akkamatti irraa raaxa jechuudha. Har'a hiriyyaa isheetu irratti darrabamee mucaa kana jaalate jechuudha. Waan hedduu tokko garaa nama nyaatudha. Yeroo keetis gubdee wayiinsi ta'uu danda'a, wayiinsi ta'uu dhabuu danda'a, sin fayyadu jechuudha. Namni tokkoof amanamee hin taa'in boruu siifillee jireenya keessi balleessa. Akkuma har'a jireenya ishee balleessa jechuudha. Kanaaf dhiirota akkana warraaddota kanatu jira jechuudha. Kan akkatti gadi bu'an kanatu jira jechuudha. Kanaaf dhiirota akkana kana rabbiin isin haa barbaadu. Dhiirota warraaddaa jechuudha. Amma ariitee uummata akka wanti isheen irraa fuutu hin jiru jechuudha. Bakka inni dhiisee jira bara. Kanaaf dubartiinis immoo hojii isaa yoo agarte irraa gori, irraa gabaabbadhu, irraa fagaadhu. Jireenya dhuunfaa keetii jiraadhu. Namni siif amanamee hin taa'in namni sirratti hiriyyaa kee bira deeme siif illee faayidaa hin qabu jechuudha. Baga yeroodhaan barteen jedhana nama walitti kana jechuudha. Osoo daftee yeroodhaan baruu baatte akkamatti jireenya ishee itti taphachaa itti fufaa deeman jechuudha. Hiriyyaan dubartiitis immoo of eegi. Kanaaf warroonni abbaa manaa qabdan jaalallee qabdan jechuudha. Hanga ammaatitti bilbila abbaa manaa keessanii jechuudha. Gaafa hiriyyaa teessaniif kennitanii hiriyyaan teessanii beektii yoo ta'e siim kaardii isaa jijjiira ishee siim kaardii isaa jijjiira amma booda jechuudha. Maaliif dubbiin jabaattee jirti kaa akka duraanii walii yaaduun hin jiru waan ta'eef kanumaan isiniin jechuu barbaada. Siim kaardii yoo jijjiirtan malee yeroo ammaa kana keessatti kan dhiironni akkas ta'anii jiran jechuudha. Dubartoonni akkanatti dhiira irraa warraatu eegalanii jiran jechuudha. Waan ajaa'ibaadha isin dhugaa dubbachuudhaaf. Kanatti aansee immoo viidiyoon kun lammaffaa ammaa jedhamus jettanii obboleessi keenya hajjiin gara Liibiyaa deemuu hidha iccitii isaa jala gadi baasni waan akkasii jechaatidha kan jirani. Macheem iccitiin isaanii gadi baatee hin dhumattu yeroo hundaayyuu jechuudha. Caaltuun dubartii daa'ima lama ulfoofte jennaani inni gara Liibiyaa deemuudhaaf qophii irraa akka jiru kan dhageenyu jechuudha. Dhugaa baay'ee akka garaa nama nyaata garuu hojiin isaanii yuutiibaaf natti fakkaata malee hajjiin akkasiin godhas jedhee ani hin yaadu dhugaas natti hin fakkaatu. Iyyuu garuu gochi akkanaa baay'ee ulfaataadha. Haadha isheen ilmoo lama garaatti ba'atte inni garuu gara biyya biraa kan deema jechuun sa'aatii kana irratti baay'ee ulfaata. Abdiin baay'ee nama gaariidha. Isa abdii fi sayidiin jechuudha sababbiin isaa. Caaltuu cinaatti argamuudhaan keessattuu abdiin jechuudha mana yaalaa ishee geessuudhaan haala saniin jechuudha. Bicha qajeelummaa isaa abdii waaqayyoon akkanumatti fiixa isaaf haa baasu isa dhugaa dubbachuudha baay'ee nama gaariidha. Dubartiin kun waa hedduutu ishee barbaachisaa yeroo ammaa kana keessatti silaa inni kan isheedhaaf waa gochuu osoo qabu ishee cinaatti osoo argamu osoo qabu inni garuu dubartii ilmoo lama ilmoo isaa garaatti isaa baatte gatee gara biyya biroo deemuudhaaf fedhii qaba jechuudha. Dhiirota akkas sammuun isaanii qulfii ta'ellee jirani. Garuu miidiyaadhaaf illee natti fakkaata malee ani hajjiin dhuguu hojiin isaa akkasii jedhee yaaduun illee giraan agala jechuudha. Maaliif yeroo kamiyyuu waa'ee hajjii gaarummaa isaa hin dubbatanii hajjiin akkasii hajjiin maalodha waan akkasii jedhan jechuudha. Kanaaf yoo akkasillee ta'ee jiraate rabbiin lubbuunaa siif haa kennu rabbiin si haa qajeelchu rabbiin nama gaarii siif haa godhu jechuun hin jaalladha. Obboleettii keenya caaltullee immoo rabbiin nagaan isheen haa hiiku. Jechuudha ilmoo lama garaadhaa qabdi. Amma immoo inni gatee gara biyya Liibiyaa biyya uummanni keessatti rakkachaa jiru sanitti garasiin darbee gara biyya biraa deemuudhaaf baay'ee ulfaata. Jechuudha liqii birrii irra akka jirudha. Ingidihi namni birrii haala kanaanii birrii liqeessuufillee hin jira jedhee hin yaadu kan liqeessuufillee garuu sirriidha jedhee hin yaadu sababbiin isaa hanga fedheeyyuu birrii isaa liqeeffatee waruu deebisa yoo ta'e.